Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa shanaffaa Kutaa darbe keessatti akkuma yaadattanii hojjettoonni waajjira caaltuufaa hojjetaa isaanii lammii biyya xaaliyaanii kan ta'e geggeessuuf paartii qophaa'e irratti Biiniyaamfaa dhugaatii caaltuu keessa summii nama adoochu buusuun yakka irratti raawwachuuf yaala akka turan mana ragadaa galgalaa isaan irra naanna'aa turanii fi bijigaan kan gaafa sana caaltuutti hime sababa isheen sirriitti itti dhiyaatteef akka ta'e caaltuun dubbachuu ishee bakka caaltuun faa hojjetaa jiran kun dur Oromoon kan irra jiraachaa turee fi yeroo ammaa kana garuu hormaan dhaalamuu isaa ibsuun caaltuun gaabbii keessa akka turte akkasumas hojjettoonni bijigaa bira jiranii toom waliin ta'anii waan maramaa lafa keessaa ba'e arganii itti marsanii ilaalaa turuu fi caaltuu harkaa waamuu isaanii utuu dhageenyuu addaan cite. Gara fuulduraatti maaltu ta'uuf jira laataa? Biiniyaamfaa chaangizii maaliif filatanii? Dhibboo maalii qaba? Waan maramaan argame sunoo maal ta'inna laata? Caaltuus gara fuulduraatti maaltu quunnamuuf deemaa? Kutaa shanaffaa waliin haa hordofnu. Chaangiziin lammii chaayinaa yoo ta'e illee kan Habashoonni raawwatan kan isa hafuu hin jiru. Waaree booda hojii dhiisee manneen jumaa yookaan barcaa magaalaa Dukam keessa jiran lakkaa'aa oola ture. Kanaafis yeroo baay'ee akeekkachiisa afaanirraa eegalee mindaa isaarraa qarshiin hanga citutti adabameera. Sirraa'uu garuu hin dandeenye. Hooggantoonni isaa biyyatti akka galu waan barbaadan hin fakkaatu. Maaltu beeka? Akkuma chaayinoota baay'een jedhamu yakkamaa mana adabaa keessaa bahee dhufe ta'uu danda'a ta'a. Yakkamaa mana adabaatii baasanii gara gaanfa Afrikaatti erguun adabbii ulfaataadha jedhanii hooggantoonni isaanii waan yaadan natti fakkaata. Sanas ta'e kana sarara daandii baaburaa naannoo Odaa Nabee irratti rakkinatu jira kan jedhame oduu dharaa Biiniyaamfaa uumanidha. Yaada kana kan maddisiise garuu chaangizii mataa isaati. Akkamitti akka Finfinneetti jijjiirame waan beekuuf yoo dubbata akka dhageetti hin arganne beeka ture. Akilookii fi Biiniyaamis bijigaan akka dubbatu taasisanii ofii isaaniitii akka waan waa tokko hin beekneetti dhiyaatanii. Toom hoogganaan hundaa Biiniyaamii fi Akilook akka deeman ajaje. Isaan ammoo duraan sararicha kan diriirse chaangiziidha. Sababa jedhu dhiyeessuun akka isaan faana deemu taasisanii. Yoo nama najimaa jiru tamboo aarsaa shiishaa harkisaa jiru ta'a. Dubartoota mana bunaa keessumaa shamarran umuriin isaanii waggaa 20 gadi ta'an waliin kaakkisaa jiru ta'a. Bijigaan kan yeroo kaan Oliveeraa jala fiigu amma magaalaa Dukam kanatti intala ganna 17 Dahaam jedhamtu mana barcaatti argee jaallateera. Amma ishee jala deemuutti ka'eera. Mana Oliveeraa guyyaa 2 buleera. Oliveeraanis gammachuu hanga yoonaatti umurii ishee keessatti argitee hin beekne bijigaarraa argatteetti. Ilma mimixadachee Oromiyaa irratti biqile nyaatee guddate ishee sagachiiseera. Guyyaa lamaanuu naga'e jettee harka laattee dirree keessaa baate. Baay'ee jaallatteetti. Lubbuu dhabaafii jirti. Daran itti dhiyaachaa dhuftee ture. Bijigaan garuu bakka chaangiziin durbiin Oliveeraa jirutti Dahaab waliin hiriyoomuu fi waliin buluu itti fufeera. Chaangiziin Oliveeraa akeekkachiisee gargar fageessuuf yaalii guddaa taasise. Oliveeraa miti eenyullee dargaggeessa Oromoo nadhii dammaa cukkoo fi caccabsaa ancootee fi buna qalaa nyaatee aannan garbuutti unatee guddaterraa akka salphaatti akka adda ba'uu hin danda'u. Oliveeraanis du'atu addana baasa jette. Bijigaan
Dahaabiin yeroo yaadu Oliveeraan immoo daran Bijigaa yaaduu fi jaallachuu jabeessite. Chaangiziin kanaaf jedhee sababa uumee akka Oliveeraan biyya geessee deebituuf Chaayinaatti erge. Bijigaan har'a dukamiin hafuu isaatti of nyaachaa jira. Dahaabis gama isheetiin Biiniyaam biraa isa dhabdee aartee yeroo sadii meesdikoolitti goote. Isheenis jaallachuu hin oolle. Yeroo arfaffaa kallattiidhaan bilbilte. Dahaab magaalaa Haroomaayyaatti dhalatte. Maatiin ishee hiyyeeyyiidha. Furdoo bodhoseedha. Gara taa'umsa kana baay'ee bal'atti. Karaa boodaa gaafa ilaalan qofaa isaa irraa sirba. Afaan Oromoo gaasoftu namatti tola. Ijoolleen Oromiyaa keessumaa akka addaatti immoo ijoolleen Oromiyaa bahaa dhoksaa hin beekan. Irra dibuus hin beekan. Dahaab warra jimaa qamaan kunuunsiti. Afaan mana sanaanii ni kaddamti jedhama. Hin sagaagaltu. Dhiirri yoo gaafatu Oromoon sagaagaltuu hin qabdu jetti. Bijigaan afaan ishee waan itti dubbateef haa ta'u, isa inni mana jumaa taa'ee barreessaa ooluuf haa ta'u jaallatteetti. Jaallachuu ishee sodaa malee kan dubbatte Dahaabuma mataa isheeti. Bijigaan illee Oliveeraa kan dhannaa dhabaa dhufe erga Dahaab waliin wal baree booda. Yeroon kun immoo lafa qotame keessaa waan maramaan ba'eera jedhamee hojjettoonni hoggaa wajabbaraa jiranidha. Akka bilbilicha hin kaasneef Toom isa cina jira. Kan argame jedhan kun Toomiin guddaa ajaa'ibeera. Siidaa Minilik jalaa lafeen Oromoo yoo argame nama hin dhibu. Waan maramaan garuu hin yaadamne. Maaltu beeka yoo na tolchu ta'uu danda'a jedhe Barraaqaa booruu. Caaltuun waan achi geesseef kan Barraaqaan jedhe sirriitti dhageesseetti. Kan ijaan argaa jirtus amanuu hin dandeenye. Iji ishee kan Toomii fi Bijigaan darabee wal harkaa fuudhanii ilaalan irratti xiyyeeffateera. Gurri ishee ammoo kan Barraaqaa fi hojjettoonni biraan dubbachaa jiran dhaga'uu hin dhiisne. Abjuu isheetti fakkaate. Boolla qotamaa jiru keessaa calleetu argame. Callee guddaa mormaaf ta'uu fi kana harkaaf ta'u argame. Akkuma gosa isaatti arfanuu wal fakkaata. Haala nama ajaa'ibuun callee guddaa of keessaa qaba. Hundumtuu marsee ilaalaa fi wacaa jira. Yaada adda addaas itti kennaa jira. Toom sababa kanaan hojiin daqiiqaa 40 dhaabbachuu hubate. Jecha ifannaa qabuun gara hojiitti akka deebi'an ajaje. Hojjettoonni lama Tolaa fi Danuun Bijigaa waliin akka hafan taasise. Caaltuunis ni jirti. Caaltuun ilaaluu malee homaa tokko jechuu hin dandeenye. Toom callee tokko cabse. Waraqaa adii fakkaatu irratti barreeffama koodii wa'ii arge. Maree giibii keessa kaawwate. Tokkos ni cabse dabalee. Caaltuun ni dafqiti. Kan cabe keessaa kan ba'e waraqata. Waraqaticha irra garuu kaartaa Oromiyaa bal'oo fakkaatu kan agarte isheetti fakkaate. Iji ishee osoo hin beekin imimmaan dhangalaasuu eegaleera. Toom caaltuu argee rifate. What's up? What is going on? Aren't you okay? Maal ta'aa jirta? Fayyaa kee miti? Jedhee gaaffii irratti gaaffii dabaluun gaafate. Callee guddaa kan mormaaf ni ta'a jedhame sana fuudhee morma caaltuutti direefi. Iji ishees waraqaa kaartaa Oromiyaa qabdu fakkaatu sanarra jiraachuu baree harka ishee keessa kaa'eefi. Waraqaa callee calqabaa cabsee keessaa baase garuu
isa hin cabin jiru tokko waliin giibii isaa keessa kaawwate. Caaltuun of dadhabaa dhufte yaadaan garuu biyya abbaa ishee baadiyaa jirti. Baadiyaa Baalee madda walaabuu mana akaakayyuu ishee jirti. Caaltuun kan dhalattee guddatte abbaa haadha ishee kan ta'an obbo Saphaloo Guutuu biratti obboleessa Waaqoo Guutuu. Abbaan Caaltuu Faayisaan xiqqummaatti irraa du'e.